Araro, arario, arario, arasa kajalatan wararamiun. Mahmudraku baru sagantakan kopeskan undi desa bagian karena desa mereka karena cara jabatan itu berbeda pada Shri Galatoma हमने नाके नाबी रहे बियागी हमने नाके नाबी akasama sapisa the Great Community Development Organization opo de jane nuguse nachna tarkamu sanis yade okabatan Sole galchumala hundi kesano warrich alwasi kan berbuatu peris semacam peris arti jabesu keset wakil ofosuntan ya dan berat abdatani jabesu wa gudda rawante ya de ke balina penuti tiada cek dalal de boda ya da gabbata gudda kayu gudda kenya abdi boru ke bisa itu de nawantane hundi kesano razatan galatuma warri muatan alwasi moda موجود والمو سلطان والجبيس والمو سلطان والجبيس والكو كناف غلطوا مسنا Baye Galatoma ufata sinjana di negara itu arad di ugal arad di walid itu arad di jalan jalan kan walid itu juga walid kan kompetisikan Galatoma ini ada yang Aye Galatoma ufata sinjana ऊपर जने गरना रुफ्तानी खाना करते रुफ्ते नितन हमें जाने सिंगा बनना हमने ना के नाफी रने भी आती हमने ना के नाफी उगरे थियात्रा डायरेक्टर कंट्रोलन बिराफिया कसमसुला ऊपर जने निकुसे अभी साथ ग्रेट कम्युनिटी डेवलपमेंट एका इंजी बच्चोरान ने सेरो मागना ऐसा ने फे लाचारो हमने नीति का हमें हमने लोग ना भी रने भी आती आइए गलतोमा उल्फाता सिनिजन्ना एगा इतिहासुरान
Biqilaa Gaaddisaa, Obbo Tasfaayee Haayiluu, Tasfaayee Ambassee, akkasumas Zayyee Xiloon, Gargaaraa Inspektara iddoo isaaniitti naasimadha. Hamleen naasimadha. Iddoo isaaniitti adeemsa. Aartii kana irra iddoo kanatti argameetu aartii kana hirmaachuu kootiif baay'ee gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Yeroon dhufus baay'ee akkanatti bifa miidhagaa kanaan bifa nama hawwatu kanaan in mul'ata jedheetti yaadne aartii kana keessattis immoo waa baay'ee baranne barumsa baay'ee of keessaa qaba. Aartichi xiyyeeffatameeti kan hojjetame. Boruu fi daandii isa boruu irra deemnuu fi barumsa baay'ee nu barsiisee jira. Daandii nagaan akkamitti akka jiru, daandii badiinis immoo akkaataa inni akka ittiin jiru. Deebi'ee immoo qaamonni lama illee maal akka wal gochaati turan ergasiis immoo akkaataa ittiin walitti haaramni dhufe argee waan ta'eef kanaaf boruus amma walumaan akkasumatti bakka haraaramne daandii tokkorra akka deemnu jedha. Ani kanaan waan uummata kiyyaaf lammii kiyyaa fi kanaaf namoonni kanarratti argamtanis hundi keessanuu nagaan nu galaadha. Fayyaa nu ta'an jedha. Baay'ee itti gammanne kana caala immoo cimtanii akka hojjettan jajjabina sinaawaati fayyaa nu ta'a jenna galatooma. Gola Oromoo hunda keessa jechuudha. Tokkoon Oromoo keessa qabni hin jira madaa qaba Oromoon hundumtuu jechuudha. Tiyaatira kana keessatti immoo gabaabsamee Oromoo kamiyyuu keessa gabaabsamee waan Oromoon ta'e haala muraasaan agarsiifamuu yaalameera jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni kamiyyuu nagaa ni barbaada. Keessattuu Oromoon yeroo ammaa nagaa guddaatti sababaatiisa. Kanaaf immoo qaamni dhimmi ilaallatu kun tiyaatira kanarraa waa guddaa barata jedhee na yaada. Oromoo amma nagaatu barbaachisa. Qaamni dhimmi ilaallatu ilaalee tiyaatira kanarraa waa guddaa argee Oromoo nagaa gochuu akka danda'u abdiin qaba. Waan guddaa isaan barsiisa jedhee na yaada. Tiyaatira kanarraa waa guddaa barachuu danda'ama jedhee na yaada. Tiyaatirri kun waan hedduu barsiisa. Haala Oromoo nama keessa jiruu fi fuuldurri Oromoo maal akka ta'u qabu akeeka. Tiyaatirri waan uummanni tokko keessa jiruu fi waan darbee qeeqaa waan jiru akeekaa waan ammaatii waan ta'eef tiyaatirri kun haaluma Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu haaluma biyyi kun keessa jirtu ibsaa jira. Fuuldurri biyya kanaattis akkana ta'e jedhee nu akeeka. Mata dureen isaa araara daandii nagaa kan jedhamee kan dhufetu jira jechuudha. Araara daandii nagaa kun maal qabataa? Maal of keessaa qabaa? Eessatti immoo araarri kun barbaachisaa jechuudha immoo barbaachisnee kan jedhu jechuudha. Kanaafuu araarri kan barbaachisu guutuu biyyaa irratti yoo jedhame xiqqaanatti fakkaata jechuudha. Araarri dhugaa dubbachuuf taanaan an akka kiyyatti umurii kiyya kanatti wanna anaaf hin malle wanta an narratti ta'uu hin malletu narratti ta'aa jira. Hiriyaa kiyya irratti kanatu ta'aa jira. Haadhoo irratti ka'aa jira. Abbaatu ilma irratti ka'aa jira. Ilmatu immoo abbaa irratti ka'aa jira. Sababa maaliitiif? Sababa nageenya hin jirreefi. Sababa waliigaltee dhabameefi. Sababa Oromoon wal qoodee asiif achi jedhee sababa yaadni isaa garaagara ta'eefidha. Sanii fi gabaabumatti kanan jechuu barbaadu rabbii gaditti warri qaama nageenyaas ta'e qaamni kamiyyuu rabbii gaditti warri uummata kana hoogganaa jirus ta'e mootummaas haa ta'u miti mootummaas haa ta'u waliigalii Oromoon tokko ta'ee akka Oromoon tokkummaa isaa duratti sanatti booka wajjiniin muratee cooma wajjiniin muratee waliigalee tokkummaadhaan jaalalaan wal faana jiraatee nageenya isaa duraan sanatti deebi'u abdii guddaa qaba. Tiyaatirri keenyas illee kanadha kan inni ibsu. Sanii fi isin immoo miidiyaa kanaanii qaama dhimmi isaa ilaallatutti akka nu dabarsitan isiniin jennaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Wanti araara kana tiyaatira kana keessa kan jiru waan guddaadha. Hawaasa keenya keessa wanna jiru qaba jiru baasee nutti nu barsiisellee jira waan ta'eef. Kanaafuu uummata biyya kana keessa jiru bifa bareedaa ta'een haala inni keessa jiru as keessatti mul'isee jiraachuudha. Anaaf barnoota guddaadha akka kootitti jechuudha. Baay'ee irraa baradheen jira. Ani gara fuulduraa yookaan immoo kanan yaadu keessa kootti tiyaatirri kun akka uummata bal'aa bira ga'uun hawwaachuudha akka kootitti. Waan baay'ee irraa baradhee. Tiyaatirri kun haala biyyi keenya keessa jirtu bifa aartiitiin kan nutti agarsiisedha. Aartiin immoo waan tokko dursitee akeekti. Kanaafuu tiyaatira kanarraa waan hedduun baradhee jira. Araara irra tiyaatira irratti gaggeeffame immoo qaamaan akka dhugoomee abjuu ta'ee akka namni dhugoomee akka galma nu ga'u jecha kanumaan jedha. Baay'ee galatoomaa. Tiyaatirri kun tiyaatira ajaa'ibaati. Akkuma sitti agarsiifame kana immoo bakka biraattis deemee agarsiifamuu qaba. Oromiyaa hunda waliin ga'uu qabaan jedha. Galatoomaa. Tiyaatira irraa baay'ee natti tole. Anis waan baay'ee irraa baradhe. Wanti kun karaa fuulduraatti akka dhugaanuuf ta'u hiikooti. Innaa aartiin wanta fuuldura jiru akeekti waan jedhamu. Wanti kun hin taa'anne itti kan amannu baay'ee natti tolee gammadeera jechuun barbaada.
Teatirichi baay'ee ariifii ture. Achi dhuftee uummata gadi fageenyaan kan ibsudha. Akkuma agartan teatirichi baay'ee kan namatti toludha. Keessattuu duudhaa uummataa irratti kan xiyyeeffatamee hojjetame teatirichi dhugaa dubbachuudhaaf waan gaarii ture. Baay'ee kan nama jajjabeessudha. Akkanumatti hirmaannaan uummataa illee nurraa nafi jedha. Baay'ee bareeda ture. Haa ta'u malee garuu amma hindhee ganaadhaan garuu qabna. Dhiifamni walii godhamu kuni yaadni kuni baay'ee biyyaaf kan tolu, xinnaa guddaadhaaf kan tolu, gacheedhaaf kan tolu akkanumatti itti fufuu qaba. Maaliif namoonni baay'een kanarraa baratanii immoo aartii kanas dubbisanii akkanumatti immoo jaarsoliin har'a walitti dhufanii akkanatti haati siinqee xinnaa guddaan waliin wal ta'ee araara kanarratti argamu hundumtu galata guddaan qabaafi. Ani har'a akka waan har'a dhaladheetitti guyyaa har'aa kana maaliif uummanni keenya dararamaa ture, uummanni keenya baay'ee rakkachaa ture, bo'aa ture, gaddaa ture. Har'aan jammaree gaddi kuni akka hafu, gaddi kun immoo akka hin argamne gammachuudhaan biyya teenya tokkummaadhaan eegnee akka waliin jiraannu hin taasisa jedheeti yaada kan galatooma. Warri immoo suurwaamne waamicha keenyarraa haftan isiniif immoo boru qalbii isiniif haa galtu, qalbii isiniif haa deebi'u jenna. Kabajamtoota keenya keessummoota guyyaa irraa iddoo garaagaraa irraa waamicha keenya hordofuudhaan asitti argamtan anaa dhufu baga nagaa dhuftan isin jenna. Guyyaa irraa kana gaafa as geenye waan agarreef waan ilaalu kanarratti araara daandii nagaa eenyumtiyyuu kan jaalatu eenyumtiyyuu bara baraan kan ittiin jiraatu. Araarri daandii nagaa namni laphee dhiifama qabu, namni araaraaf balleessaa itti dhaabbee balleessaa walii dhiisee laphee qulqulluu qabu daandii qulqulluu irra deema. Daandii qulqulluun gara nagaatti nama geessa, mana nagaatti gala, umurii dheeraa jiraatu, dhaloota dhaalchisu, dhaloota barsiisu, beektoota horatu. Namni lapheen isaa qulqulluu ta'e daandii qajeela irra deema. Jiruuf jireenyi isaa, kaayyoon isaa yeroo dheeraaf bara dheeraaf galmata. Dhalootatti darba, dhaloota barsiisa. Fakkeenyaaf an akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, an akka Waaqa Guutuu, an akka Abdiisaa Haqaa. Namni seenaa of hin beekne ofis hin beeku. Of beekuun, of ta'uun, of beekuun. Kanaaf kabajamtoota keenya araarri daandii nagaa isin warra araara daandii nagaati. Isin warra qalbii dheeraa fi karoora dheeraa qabaatan. Isin namoota boru bara baraan jiraatu. Kanaaf ofii keenya kanarratti argamtanii akkanatti bareechuuf dhufuun keessan Waaqayyo sinaa eebbisu bara baraan jiraadhaa. Karaa nagaadha, daandiin daandii nagaadha, araarri araara daandii nagaa nuufaa ta'u. Nuti jenne garaan jenne nuti garaan qopheessine qulqullummaan qopheessine dachee fi samiin walitti araarame kan walitti muufame kan wal dhabe walitti araarame tokko ta'ee yoo biyya ofii of misoomsee jiraatu Rabbi nu haa agarsiisu. Ergaan keenya kanumaa araara daandii nagaadha. Akkasumas immoo dhaabbanni Abdiisaa Integrated Community Development Organization fi dhaabbanni aartii bifaan waliin ta'ee qophii kana kan qopheesse waan malee miti. Dhaabbattoonni lamaan kun kan walitti dhufan dhaabbata biyya keessatti hundaa'e dhaabbata biyya keessatti hundaa'ee biyyuma keessatti qabeenya qabu beekumsa qabu walitti dhufee waan kan hojjete waan ta'eef dhaabbanni kunis dhaabbatuma keessanii kan uummata Oromooti, kan uummata wal jaalatuuti, kan uummata jaalala beekuuti, kan uummata tokkummaati waan ta'eef hundi keessanuu warreen asitti argamtanis warreen hin argaminis kana beektanii bira dhaabbattan akka jajjabeessitan isinii jedha. Galatooma hundi keessanuu. Jala
jaalatan wararamiyun 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 araro arariyo arariyo aransa ka jaalatan wararamiyun araro arariyo arariyo aransa ka jaalatan wararamiyun 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 wararamiyun